Ayo meeto. Oh ya Baburna. Mee amma imala deemuu edda. Imala kana gaafa bahan beekan malee gaafa galan hin beekanii jedhani. Ha? Deemuu fedha. Mee amma ijoolleen tun waa isaanii beeksisee kenneefi akkasillee hin cinqin akka atillee rakkan teesilaa tama jirtu tana isaan lamaan kana waa isaanii kenneefi deemuu fedha akkanaa hoodha. Abbaa Boorana waa untanii baatanii dhaabbu bariitee to bariitee to aanna sanal fidime dhufe elmen jira fidi geessitee bariituu to fayyaa harka dhufi yaadati asinnaq saniifu xeefii keessa bareedaa lafa Oromiyaa kanarraa ayyaa gubbannaa fe'anii luuka ayyaa hodhanfaa hiriira galchanii akka naan ganda keenya naa geessan yoo san godhan ammaan uffataa rakkoo qabu. Aanneef hin jijjiiru maaninnatii kiyya hin jijjiiru uffataan jijjiire malee. Akka gootu laali ayyaa gubbatti xeefii akkasii fi hanfeetaami akka nuufi hanfeetaami anilleen mareetii dachii akkasii muranii fedha sii gala Oromiyaarra laal fooqii babbareedaa. Karaa Finfinnee Addis Ababaa ni beektaa? Addis Ababaa ichi achirraa Finfinnee irraa magaalaa fooqii dhadheertuu akka nuuf kannan feetaami uffata kanarraa jiru. Beetasabii kiyyaas booda ni fidda. Ni fidda. Rakkoon qabu. Akaakuu hunda ni fidda. Rakkoon qabu. Harrallee naa dhuftu. This is not big. Small. This is not big. It is small. Samaaluma jaa. Afaan kana asirraa hanga Somaaliif beeta. Siifiin bal'is. Maalleenyummaan haa jiraatu. Dachiin ta'an guutuun keenya asii Somaalitti jabuutitti mas. Maali afaan akkanaa yoo biyya alaa sanii waan kana haasawa. Abo maalidha? Maala si gootan? Lafti kun kabbaa keenyaati. Maaltu keenya? Maaltu si fide lafa kana? Maasqaa'oo mirgeessaati qabu. Walii galla maal? Kasaa gurguratu. Inni kun maal barbaada dhufu? Waan abbaan kiyya naa kennu. Dhageetta. Dachiin kun asirraa kaasee akkasii daangaan kee. Namni tokko sami danda'u. Kiyyallee asirraa kaasee achitti kiyya. Maaliif keenya? Waan abbaan kiyya naa kennu immoo. Lafti keessaa yaa gurguratu. Waan kana gurgurachuu mirga hin qabu. Waan hin qabu. Isee ba'uu qabu. An obboleessa keessanii obboleessi kennaami. Obboleessi kenna yoo taate lafa kana akka abbaan keessi kennetti seeraan qotii itti facafadhu irraa gurguradhu malee nama biraa itti gurguruuf iddoo kana fiduu hin dandeessu. Hanga tokkos gurguradhu hanga tokkos dalagadha. Ati lafa gurgurtee eessa deemuuf? Ittiin dalagadha ittiin gurguradhee ittiin dalagadha. Wallaqatti hajamaa gurguratu lafa wanni galchamu hin jiru. Hin jiru lafti kun walii gala dachiin teessa rakkoo qabdi an hoteelaan jaaruu fedha waa hedduu biyya misoomsuun fedha isin rakkoo qabdanii wal waan kiyyaatiin deemin usnurraa baatu waan kiyyaa sii gurgura. Dhaggeeffadhu kaballaa beek. Akkasii. Isaa gurguratu. Waan gurguratu. Kobaana hallice waaqni ilmaan didaan dadhale sanirraa akkatti kobaana baase.
harmeen teenna mana ofiitti akka deebitu isin tokkummaa akka turisanii wal jala akka yaatanii fi muramtee kennee qorni amma nu keessaa ka harmee teenna dararaa ture maqaa mucayyoo teenna argateen harmee teenna dararaa ture mucayyoo teennallee qabeenya sii kennee daawwattoota keenyaa fayyaa nageen isinii badhaadhaa. Egaa guyyaa Juulaay 16 2020 takka Tole ashama harka fuudhee kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoo marti keessanuu warreen magaalaa Yaman fi akkasumas illee biyya Yaman magaalaa sanaa jiraatan akkasumas illee naannoo ishii egaa akka wanni asii walitti qabamneef harmee Oromiyaa gargaaruudhaaf tumsa harmee Oromiyaa sababeeffachuudhaaf Juulaay guyyaa 16 saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota ilmaan Oromoodhaa tumsa Oromiyaa akka irraa namne iddoonis Lulatal Sharq akka dhuftan afeerraa keenya waan babashannansiisoo wallee sirba diraamaa fi waan kana akkasumatti illee waaqisha qabatanii harmee Oromiyaa akka gargaartan dhaamsa Oromummaati. Dhaamsa kiyya horaa bulaa. Waliigalaattu qophii harmee Oromiyaa gargaaruudhaaf saala Lulatal Sharq guyyaa 16 maatii torbaffaa inshallah Juulaay bara 2020 akka nu hordoftan harmee Oromiyaa gargaarta akka taataniif abdii namni harmee teessan jaalatu hundi keessanuu hin hafina akka hirmaattan. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan hundi keessanuu gargaarsa harmee Oromiyaatiif akka sirriitti gootan kanaafuu harmeen Oromiyaa isin kumachaa jirti. Iddoon saalaa Lulatal Sharqii asar. Hundi keessanuu hirmaat. Egaa hundi keessan gartee iddoo kanatti fayyadamtanii jirtu akka irraa nafa. Egaa hundi keessanuu hirmaadhaa harmeen Oromiyaa isin eeggatti jabaadhaa. Oromoon bakka jirtan kan kaawaa kan dhiyaa kan biyya Yaman keessa jirtan harmee Oromiyaan isin eegdii anaa dhufu isin hin jettu. Egaa akkuma jaametti gaa namoonni beeytanii guyyaa baatii torbaffaa guyyaa 16 Lulatal Sharqitti akka dhuftanii gartee nu hordoftanii guyyaan san gartee guyyaa addaati ilmaan Oromoo sanaa fi naannoo ishii jiraatan hundi keessanuu akka dhuftanii qophii tanarratti hirmaattan asar gartee mustashfal muwaddaa bira akka dhuftanii nu waliin hirmaattanii isiniin jennaa hedduu galatoomaa. Gaafa guyyaa 16 achitti walaa kan egaa akkuma dhageessan saala Lulatal Sharqi kajaamutti akka nu dhuftan abdii qabna harmee Oromiyaa isin Tole egaa akkuma jedhan kana gaafa guyyaa 16 saala Lulatal Sharqi iddoo jedhamutti naannoo asirratti argamutti namoonni magaalaa sanaa fi naannoo ishii jiraatan saala sanii akka wal agarru kabajaadhaan isin gaafatan. eeyyeen hin argine hin dhageenye jechuun hin jiru jechaadha. An ganda kana inni ganda sani an dhaaba kana an dhaaba sani wanni jedhamu hin jiru jechaadha. Harmee Oromiyaadhaa waliigalaan kan waan ta'e jechaadha. Kana waan ta'aniif guyyaa isiniin jedhame kanarratti jechaadha. Hundi keessan itti gaafatamummaa keessan akka baatan garanumaan isin affeerra jechaadha. Kanaafuu harmeen Oromiyaa koottaa imimmanarraa haqaa jetti harmee teennarraa imimmana haannu koottaa nu bira dhaabadhaa Oromiyaa bira haa dhaabadha. Maashaallah ilmaan Oromoo kan magaalaa sanaa jirtan hundi keessanuugaa Lulatal Sharqi wal agarra achi wajji bashannanaa harmee bira haa dhaabbannu jenna. Harmeen beeksisuuf dhufteerti. harmee Oromiyaa tan hanga amma harmee taate dhaamsa nuuf dabarsisiidha. Egaa guyyaa 16 egaa iddoo jedhame sanitti harmee Oromiyaatiif achitti walaa agarru qophiinis wanneen nama bashannansiisaa waan adda addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra akka nurraa nafne afeerraan teenya isiniin jennee jirra. Akkasumatti isin hundinuu afeerraa teenyaa nurraa nafina iddoo itti walii ballamnetti tanaan isiniin jaa. Wal argaan teenna Lulatal Sharqi nam tokkicha akka nafne. Akkasumatti illee diraamaan kun diraamaa ergaa qabu hanga dhumaatti akka daawwatan afeerraa keenya.
bishaantu dheebota ibidda gadooda harbeen oromiyaa dheebotteer haa gargaaru marti keenna nurraa nafina isinin jenna Drama kana guutuu isaa guyyaa muraasa keessatti nu eeggadhaa. Hanga dhumaa daawwadhaa galatooma. Ashama harka hordoftootaafi daawwattoota keenya waamicha harmee Oromiyaa tumsa qabsoo Oromootiif waamicha hawaasni Oromoo biyya Yaman magaalaa Sana'aa fi naannawaa isheetti argamtan hundi keessan gaafa guyyaa 16 baatii 7ffaa 2021 qophii tumsa qabsoo Oromoo hawaasa Oromootiin qophaa'ee waan jiruuf ilmaan Oromoo hundi keessanuu dhuftanii akka qooda irraa fudhattan kabajaadhaan waamamtanii jirtu. Tikkeettiin gatiin seensaa Riyaalee Manii 1000 qofa. Iddoon yookaan bakkeen Asar Galma Saalatal Luulatal Shariik mana yaalaa Almuwaddaa cinaa. Odeeffannoo dabalaatiif 7342 duwwaa takka 79 duwwaa 7742 takka duwwaa 278 bilbila irraanfatinaa gaafa guyyaan 16 Juulay yookaan baatii 7 galatooma.